doorsisinaa nu sodaan kaasanu keessaa doonnee hin qabnu diilolloofne nu. Ajjeesuu illee rakkitina uummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira. Ganda gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saabamaa akka jiru hin beeka. Hattuuf sagalee hin kennu kana beekadha. Wanni nu hundi tokko qopheessuu qabnu. Homaa akkanuma wuxuuti jetti malee filannoon hin godhama. Filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan filama. Filannaan godhamu wama lama. Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarree beekuu fi gatii itti godhu gara tokko. Warra ummata kabajaa hin qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaas dhiifteef kana abdatu. Warra obboleeyyanuu fi orrutti gadi baasuu didee ollarraa jigee kadhatu kana jechuutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadha. Qe'ee rabbi isaanii kenna irratti kakabsoof aarsaa guddaadha. Deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalee irratti Affaar Affaar irratti Sidaamni Sidaama irratti Amaarri Amaara irratti mootummaa isaa ta'u filatee seera isaa ta'u tumatee imaammataaf tarsiimoo isaa ta'u bocatee guutuu guututti total full self rule akka naannootti tokko. Sadarkaa federaalaatti naannoleef uummanni akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin aangoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu. Kaakka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ijaarranna.